Welcome to grade 10 biology, unit 1, part 2, review question. So, baga nagaan kara barnoota biology kutaa kurnaffaa nagaan dhuftan. So, waa'ee review questionidha. Paartii lammaffaa jalqabna. Osoo karra barnoota keenyaa seenin duratti subscribe, like, share gochuu kan dagan jecha karra barnoota keenyaa hojjeseennaa. So, let us start from unit 2. Start from this question 2. Gaafii lammaffaa tanirraa jalqabna. Gaafii lammaffaan gaafii filannootu maal jetti? Number 2 says that who discovered the circulation of blood? Taatana yoo taatu filannoon isaan moogaa tokkoffaa ibni al-naafis jaa lammaffaan yookaan immoo ba'an maakolam jaama jaa sadaffaan immoo Scottish Naval jedhamu toona immoo gaa inni dhumaa daan Edward Melanby kayyoo kana jechuudha. So tokko isaanii analyzation isaanii tokko isaanii hojii ilaalla jechuudha. Okay. Analyze the question. Gaafii kana gulaallee xinxaallee ilaallaa jechuudha. So the question asks about discoverer of blood circulation. Gaafiin tun maal isin gaafatte? Waa'ee blood circulation yookaan immoo sirna marsaa dhiigaatti isin gaafatte jechuudha. So optionoota jiran hunda takka wajjaa ilaallu. Look. Evaluate option A. Ibn al-Nafis was the first accurately describe the pulmonary circulation of blood. Akkana itti evaluating gartee number 1 tun yookaan immoo option A kuni waa'ee ibn al-Nafisiiti. So evaluate option C. Maculum is known for his work on nutrition, particularly the discovery of vitamin A. Okay. Waa'ee vitamin A ti inni argate jechuudha. Akkanatti optionii baa yookaan filannoon baatun kara caalaa haa dabarrume. So evaluate option C. Scottish Naval is not a person and is irrelevant to the question. So Scottish Naval is not a person irrelevant to the question jettee jechuudha. Mee option D tana haa dhufnu. Hara filannoo daadhaa tana jechuudha. So daangaa Edward Melanby is known for his research on a vitamin, particularly vitamin D and its role in preventing rickets. So waa'ee ricketiitii wal qabate vitamin D kana argatuudhaan beekame jechuudha. So walumaa galatti optionoota afran ilaallee turre haga daa kanatti jechuudha. Amma maal murteessina? Deebii murteessinaa jechuudha. Look, determine the correct answer. Although Ibn al-Nafis described pulmonary circulation, the complete circulation of blood was later described by others. However, among the options, Ibn Nafis is the closest to the correct answer. So the answer is A. Ibn al-Nafis. So salphatti maal ta'a? A ta'a jechuudha. Fugulaallee xumurree finne booda saboo isaaniitii hoji deebisaan dhumarratti maal taate? Tana taate jechuudha. Ibn al-Nafis yookaan jechuudha waa'ee sirna marsaa dhiigatti wal qabatee saayintistii kana jechuudha kan beekamu. Okay, let us move to question 3. Look. Question 3 says that the study of the internal structure of an organism is dash. Tan jettu taatu. A. Morphology. B. Anatomy. C.
histology, D systematic. So filannoowwan afuran kana ifa dubbanne booda maaltu nu hafa analyze goonaa jechuudha. Deebiiwwan maaliif akka ta'an sababa wajji lafa kaawwachuu analyze jechuun. So tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Deebisaan kam akka ta'e kan adda baafnu ta'uu isaatii karaa kanarraa eegallu. So irratti maaltu jira morphology jiraami. Morphology refers to the study of the form and structure of an organism, including their structure, their external structure. Caasaa isa gubbaate jechuu kan qoratu morphology kun damee biology kan qo'atu caasaa gubbaa biqilootaa yookaan gubbaa bineensotaa qoratu jechuudha. Organismoota. So biyyoo maal jetti? Anatomy is the study of the internal structure of organism. Anatomiinis waa'ee caasaa keessa organismootaati kan qoratu, including organs and the system. Qaamotas dabalatee akkasumas sirna qaama dabalatee jechuudha. So let us move to the question option C. Histology is the study of microscopic structure of tissue. Histology waa'ee caasaa tishuuleeti kan qoratu. So D stands for systema. Systema is not a standard term used in biological studies related to structure. Waa'ee caasatti wal qabatee sistemaan termii addila sun ibsantuu miti jechuudha. So determine which option was best fit to the definition given in the question. Termiiwwan asii oli dubbifne filannoo irraa haga gaddaa jettu kana keessatti isa santu definitionii gaafirra gaafatame yoo jiru fakkaataadha walitti galee deebitaadha. So the question specifically asks about internal structure. Waa'ee caasaa keessatti dubbattee mire. So kanaafuu anatomiidhaan wal qabattee jechuudha. So the answer is simply B ta'a jechuudha. Anatomii ta'a jechuudha. So mee gaafirra dhufnee ilaallu. So gaafiin tun kana fakkaatti. Aan kun deebisaan ta'u morphology jaa. Wanni morphology hin taaneef caasaa kara gubbaate jechuudha kan qoratu morphology. Akkasumas anatomiin kun gaa internal structure jaami isa kana ta'a jechuudha. Caasaa keessa kan qoratu jechuudha. Histology immoo waa'ee caasaa seeliiti. Sisteemaan immoo systematic classificationidhaan wal qabata jechuudha. Sisteemni kun waa'ee caasaa sun taane waa'ee ramaddiitiin wal qabata jechuudha sistemaatikiin kun. So kanaafuu salphatti maal taati? Tosi deebisaan taatu, aan kun deebisaan ta'u, baan kun immoo salphatti deebisaa ta'a jechuudha. So kanaafuu baannee bira kunnaa jechuudha. Okay, let us move to the other question. Gaafii itti aantu ta'a yaanume. Okay. Question number 4. When we come to the question number 4, it also deals with anatomy is the study of dash. A. Life. B. Body part. C. Animal. D. Ocean. Kan itti gaafiin gaa. So wanni isin yeroo hunda jalaa irraanfachuun qabne maal seete? Gaafii yeroo lama dubbiftan. Gaafii yeroo dubbiftan filannoo immoo yeroo takka qofa dubbiftanii jechuudha. Yeroo teessan qusachuudhaaf. Maaliif interansii gubbatti yeroon bal'aan akkasii jirtu waan ta'eef. Gaafiin takka deeqaa takka qofa keessatti akka dhuunqoodu waan taateef deeqaa isin kan nama keessatti gaafii hundi bira geessanii gaafii laaftuu fi cimtuu jira. Qormaata keessatti jechuudha. Chaalenjii questionii jira. Gaafii salphaa jira. Gaafii giddu galeessaatu jira. Yoo deeqawwan see kan nama keessatti gaafii hunda bira geesse carraa gaafii salphaa sana hojjechuu argattaa jechuudha. So achirratti immoo interansii irratti success taataa jechuudha yeroo sana. Akkas hin taane akka akkas taataniif yeroo teessan fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa jechuudha. So karaa gaafii keenyaa yoo deebine gaafii horfaan tun jechuudha.
May analyzation isitti haa dhufnu. Analyze the definition of anatomy. Look, anatomy is the branch of biology concerned with the study of structure of organism and their parts. Kana jechuudha ibsi definitionii anatomiidha jechuudha. Dhimmi biology kan waa'ee caasaa organismootaati fi akkasumas paartii yookaan kutaalee garaagaraa kan organismoota qoratuun beekamu jechuudha. Keessattuu internaalii jechuudha. So gabaabumatti opshinoota kana takka takka ilaalla jechuudha. Filannoo irraa haga jettu kana haa ilaallume. Evaluate option A. Option A kana ilaallu. Life is the scope of biology as a whole, not specifically anatomy. Life waa'ee scope of biology haa taatu akka walii galatti malee specifically yookaan immoo addatti waa'ee anatomiidha lafan keessu jechuudha. Ibsa addatti waa'ee anatomii gaafatu miti jechuudha. Yoo karaa baaraa dhufne immoo haa ilaallume. Look, option B. Body part that accurately reflect the focus of anatomy, which study the structure of organism and their components. So body parting ni ta'a jechuudha waa'ee anatomiitti wal qabate jechuudha. Caasaa qaamaa jechuudha body part jechuun. Inni kun waa'ee anatomiitti akka malatti wal qabataa jechuudha. Maaliif caasawwan qaama organismootaatiin anatomiin kan qo'atu. So body partiin itti galuudha jechuudha. Deebiin maal ta'a? Biyya kana ta'a jechuudha salphatti. Mee caan kun jiru maaliif deebisaa ta'uu oole? Haa ilaallu. Kara caa kana koottame. Animals. Anatomy study the structure of all organisms, including plants and other life forms, not just animals. So, wanni beekamu qabu anatomiin gaa damee bioloojii kan caasawwan keessattuu caasaa keessaa jechuudha kan organismoota hundaa qo'ata. Biqiltoota ni hammata. Lubbu qabeeyyii biraatis life form yeroo jennu lubbu qabeeyyii biraatis ni dabalataa jechuudha. Bineensa dabalatee. Animaalsii qofa damee qoratuudhaaf lafa kaa'amtee miti jechuudha. Caasa bineensaa qofa sun taane lubbu qabeeyyii hunda jechuudha. Biqiloota bineensota dabalatee lubbu qabeeyyii kamiyyuu teessoo caasaa qaama isaanii qoratuudhaan beekamaa jechuudha. So caantu wanni deebisaan taaniif animaalsii qofaa miti jechuudha. Kan anatoomiin qoratu. Daan kuyyuu maaliif hin taane kootta. Ocean ja'a. Garba ja'a. Is irrelevant to the study of anatomy. Waa'ee anatoomii qo'achuutiin immoo kun walittuun dhufu jechuudha. Garbi garba anatoomiin immoo waa'ee qorannaa baayoloojiitiin wal qabata jechuudha. So walittuun dhufu jechuudha. Isin dogoggorsiisuuf fidan waan akkanaa. Okay. Akkasitti adda baasuu qabdan. So the select most appropriate option is option B. Body part kanaatu waa'ee anatoomii wal qabata jechuudha. So this is the most precise and accurate description of what anatomy studies. Waa'ee anatoomiin qo'atu keessaa kan baay'ee itti galuu ta'e isa barratti argamu kan body part jennu kana jechuudha. Caasawwan qaamaa. Okay. So gabaabumatti kara gaafatan irra yoo dhufne ba'aan kunis hin ta'u ba'aan kun ni ta'a caan hin ta'u daanis hin ta'u jechuudha. So salphatti deebiin gaafa afuraffaadha maali? Baadha. Body part jettuun jechuudha. So kara gaafii ittaan ta'an jechuudha. Okay. So when we come to the question 5, look, who is regarded as the father of genetics? Okay. Question number 5 says that who is regarded as the father of genetics? Tana jechuudha. Gaafin tana. Okay, when we come to the optionoota filannoo kanatti yoo dhufne haa ilaallume. A. Girgur Mendel. B. Gabbisaa Ejjetaa. C.
Scottish Naval. D. Edward Middleby. So ana fakkaatti filannoon kanneen keessaa tilmaamame maal tokko deebisaan kam akka ta'u. So mee karaa analyzation keenyaa dhufna jechuudha. So gabaabumatti gaafiin maal akka nu gaafattee adda baasuu akka qabdan isitti himaatis hin jira. Adda baafadha maaliif dura wanni qormaata jechuun maal seeti? Osoo gaafiin siin galiin karaa filannoo fiiguudhaa miti. Gaafiin tun maal akka si gaafatte sammuu keessatti sirriitti adda baasuu qabda. Waan qo'attee fi waan sammuu qabdu wajji kompeer gootee gaafiin sun waa'ee maalii akka si gaafatte gadi fageenya yoo qabeessu taate filannoo irratti yeroo dheetii waa sin dhibanii jechuudha. So kanaafuu the question asks for the father of genetics. Gabaabumatti gaafiin waa'ee maalii nu gaafatte? Waa'ee father of genetics yookaan immoo abbaa geneticsii nama ta'e. Namni abbaa geneticsii ta'e kanneen armaan gadii keessaa kamii kan jettu yoo jettu godhachuu gaafiin bifa kanaati. So salphatti gaa Gregor Mendel is widely recognized for his ground-breaking work on pea plants, which laid the foundation for fields of genetics. So the other options are not associated with the development of genetics. So simply the answer is A. Gregor Mendel. So gaafiin salphumatti Gregor Mendel taate jarri kun immoo waa'ee geneticsii development yookaan guddina geneticsii kanaan waliin qabatan jechuudha. Ergannoo isaanii ergannoo biraati jechuudha saayintistoota kaan. Kanaafuu deebisaan akkarratti kan argamu kana ta'a jechuudha. So kana ta'a jechuudha. Karaa gaafiidhaa deebinee ilaallu. Inni kun filannoo sirriiti jechuudha. Abbaan genetiksiidhaa Gregor Mendel ta'uu isaati jechuudha. So Profeesar Gabbisaa Ejjetaa kana kun hundi waa'ee genetiksiitiin waliin qabatu jechuudha. Ergannoon isaanii ta biraati. Waan biraatiin beekama jirru kun. So abbaan genetiksiidhaa immoo genetiksiidhaa Gregor Mendel ta'uu isaati jechuudha. Okay, well, we come to the other option. Gaafilee itti aantutti yoo yaanu. Look, gaafii jaffatti dhufna. Gaafii jaffaan waa'ee maalii nu gaafatti? Who first discovered the germ theory of disease? Look, who discovered the germ theory of disease? Tayyatu tana jechuu gaafiin. Okay? A. Louis Pasteur. B. Alexander Fleming. C. Frederick Banting. D. August Weismann. So filannoo tana fakkaatti. Karaa analyzation keenyaa deebiname. So look, the germ theory of disease states that organisms cause disease. Yaadrimeen germ theory of disease dha. Akkuma beekamu waa'ee maaliitu lafa kaa'e? Organismoonni dhukkuba garaagaraatiif sababa ta'uu isaaniiti jechuudha. Microorganismoonni ijaan mul'atan xixiqqaan kun bakteeriyaas haa ta'u, pirootozoaas haa ta'u, fangasiis haa ta'u, even vaayirasii illee haa ta'u, microorganismoonni jechuudha. Organismoonni baay'ee xixiqqaa ta'anii ija namaatiin hin mul'anne kan gargaarsa maayikirooskooppootiin malee hin mul'anne jarri kun jechuudha. Sababa dhukkuboota garaagaraa ta'uu isaanii yaadrimee lafa kaawwachuu. Yaadrimeen kun maal jedhama? Germ theory of disease kan jennu kana jechuudha. So Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist who made significant contribution to the germ theory of disease. So gaa maal seete kanaa kan wal qabatu Louis Pasteur jechuudha. Kemistii biyya Faransaay akkasumas microbiologistii dhagaa Louis Pasteur kuni waa'ee germ theory of disease kana nama lafa kaa'e nama argate jechuudha. Nama filosoofii germ theory of disease kan argate jechuudha. Okay? He conducted experiment demonstrating that organisms cause fermentation and disease. Yaalii isaatiin wanni inni mirkaneesse, wanni inni demonstrate godhe agarsiise jechuudha.
maayikirooorgaanizimoonni fermenteeshiniidhaaf sababa ta'uu isaanii akkasumas dhukkuboota garaagaraatiif sababa ta'uu isaanii saayintistii lafa kaa'e jechuudha. Okay? Saayintistii germ theory of disease uumuudhaan theory of spontaneous generation jedhamu isaan kan disprove godhe jechuudha. Louis Pasteur germ theory of disease argachuudhaaf wajji akkasumas theory of spontaneous generation kan jettu yaadrimeen theory of spontaneous generation dagaa akkuma beektan waa'ee maaliiti? Lubbuu dhabeeyyiin suuta jijjiirama tirannaatiin yeroo turtii haga muraasa booda lubbuu qabeeyyii waan lubbuu hin qabne irraa dhufan yaadrimee akkamii wanni lubbuu qabu hundisaa waan lubbuu hin qabne irraa dhufee jee yaada itti amanamu jechuudha. So Louis Pasteur sun waan kana argatiin dura saayintistoota hedduu fi dhaloota gaafa san jiru hundisaa itti amanaa ture jechuudha. Garuu yaanni mo'ataan biyya guutuu booji'a yookaan saayintistoota fi hayyoota hunda booji'a akkuma jedhamu san Louis Pasteur yaada mo'ataadhaan as ba'e. Yaada mo'ataa germ theory of disease jedhamu kanaan as ba'e jechuudha. Yaadni mo'ataan germ theory of disease kun yaalii hedduudhaan ifa mirkanaa'e booda saayintistoota miliyoonotaan Louis Pasteur kana mormaa turan. Saayintistii Louis Pasteur jedhamu kana nama hedduudhaan saayintistoota hedduudhaan yeroo sanitti jaarraa sanitti mormamaa ture. Garuu nama tokko ta'uu keessatti garee takka dhabuu keessatti jechuudha. Yaanni mo'ataan yookaan yaanni dhugaa qabu saayintistootaa miti uummata addunyaa kana guutuu miliyoonota booji'aa jechuudha. So yaada mo'ataa germ theory of disease kan argachuudhaan yaadrimee isaan jaarraa dhaloota dabarsan kan theory of spontaneous generation jedhu kan wanni lubbuu qabdu hundi waan lubbuu qabnu irraa dhufe jedhu san harkaa disprove godhee yookaan harkaa balleessuu danda'e jechuudha jiraachuu saayintistiin kun. So simply the answer is what? A ta'a jechuudha. So yoo asirra dhufne kana ta'a jechuudha. Kan waa'ee germ theory of disease wal qabatu Louis Pasteuriidha jechuudha. Yeroo kun argannoo biraa kan ittiin beekaman qaban malee waa'ee germ theory of disease immoo kan yaamamu kan ittiin beekamu Louis Pasteur ta'uu isaa lafa kaa'aa jechuudha. Okay? Haala kanaan deefina jechuudha. Mee gaafii itti aantu taa'aanu. Look, question number 7. Who discovered vitamins? So question number 7 says that who discovered vitamins? Vitaminii namni argate, saayintistiin argate eenyudha? Amma asirratti gaafiin isin gaafatamte maal isin gaafatame? Namni saayintistii kamtu vaayitaaminii kana argate discover kan godhe eenyudha? Eenyuun beekamee eenyuun discover ta'edha maaliin vaayitaaminiin? A. Anton van Leeuwenhoek. B. Frederick Hopkins. C. James Watt. D. All of the above. Akkanatti filannoon mee kanneen keessaa kamtu ta'a? Okay? Simply the answer is what? B. Frederick Hopkins. So inni kun maaliif akka deebisaa ta'e armaa gaditti Frederick kanarraa jalqabne jechuudha. Armaa gaditti ilaalla jechuudha. Mee tartiiba naa jalqabnu. Dura maal adda baasuu qabna? Gaafii maal akka gaafatame adda baasuu qabna. The question asks about the discovery of vitamins. Gaafii waa'ee maaliif sin gaafatte? Waa'ee argama vaayitaaminotaati. Okay? Mee tokko tokkoon opshinoota kana hunda ilaallu. Tokkoffarraa eegalla. Arraa eegalla jechuudha. Anton van Leeuwenhoek yookaanirraa eegalla saayintistii kana. This very famous scientist is known for his contribution to microscopy. It is not the contribution of vitamins. Anton van Leeuwenhoek akkuma isin beektan saayintistii yeroo jalqabaatiif maayikirooskooppii tolchee maayikirooskooppii saniin immoo bakteeriyaa fi wantoota garaagaraa arge jechuudha. So addunyaa dhokattuu yookaan immoo lubbuu qabeeyyii dhokattuu ijaan hin mul'anne arguudhaan akka saayintistootaa fi uummanni addunyaarraa argu akka nama taasisa ta'uu isaati jechuudha Anton van Leeuwenhoek. So waa'ee argama vaayitaaminiitiin yookaan immoo vaayitaaminii argachuudhaan waliin qabatu jechuudha. So kanaafuu salphatti deebisaan hin ta'u jechuu deebii.
biitti dhufname. Frederick Hopkins was a British biochemist who discovered vitamins and their importance in nutrition. Frederick Hopkins saayinsisiin jedhamu nama lammii biyya British ta'e baayokemistii ta'uu isaatii wajjin wal qabatee nama vaayitaaminootaa fi gahee vaayitaaminoonni nyaata keessatti qaban nama lafa kaa'e jechuudha. So gabaabumatti sanaafuu baantu maali deebisaa sirrii taatii jechuudha. Okay. So he received the Nobel Prize in physiology or medicine. Badhaasa Nobel Prize fudhatee jiraachuu saayinsisiin kuni keessattuu fiildii fiiziyooloojiitii fi fiildii meedisinii keessatti jechuudha. Bara 1929 keessatti jechuudha. Sababa argannoo isaa kanaachaaf. So caahaa dhufnume. James Watt is known for his invention of steam engine. So injinii waan motora hurkaa steam engine kana argatu isaati jechuudha. Waa'ee vaayitaaminootaatti wajji waliin qabatu. Kanaafuu deebisaa hin ta'u jechuudha. Okay, salphatti deebisaan maal ta'a? Baataa jechuudha. Okay. So as yoo dhufne gaafii kana irratti deebisaan maal ta'e kana ta'a jechuudha. Saayintistiin vaayitaaminii argatee isa kanaa jechuudha. Okay. Okay, this is enough for our today's lesson. Until we join with the new lesson, goodbye.